السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركفوني هردفتون أورا فاميلي أكم نجفتو بجنا جحنجراتن جافي ونمون هدون جم كومنتيتين أكاسم أمو كيسان نجافتن جتشودا أكاتا ميشا أولان الراتي طلبتن جتشودا علي الران جتشودا كان عندنا شيء إني سنف تلاقيت رجتشودا كومنتي ونموت هدو علي الران أكاتا طلبتن نجافتا ترتني جتشودا جافي كيسان الرات هنداود أن فيديو سنف تلاقيت في جتشودا حاجة لو مبرنوتكياتي نوجين ترتي جاري تان سنين جدا عبوليين channel kanaaf haala taatan jechuudha hanga maatii subscribe yoo hin godhin ta'e subscribe kan gurraacha jiraate tanadha tuquna subscribe gocha mallattoo akka alarm irra tuqachuudhaani all tajettu gubbaa yeroo isin kaatan jechuudha video nuti gallakkifnu hatan taman isin dhaqqaba isin jedha warroonni maatii nuuf taatanii jirtan video kana yeroo argitan jechuudha like gochuudhaan eegalaan isin jedha akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf jechuudha application kana gadi buufachuudhaaf fi Play Store keessa seentanii jechuudha application alii kana gadi buufachuudhaaf fi Play Store keessa seentanii iddoo search irratti yeroo itti barreeffatan application kan fuuldura irratti argaa jirtan jechuudha haala kanaan itti barreeffatan hojjetan jalqaba irratti isiniif argama jechuudha alii baabaa ka jedhu kana koom ka jedhu kan haala kanaan itti barreeffatan jechuudha yeroo isin alii baabaattan inni nu isiniif dhufa sanaan booda erga isinii dhufee booda application gadi buufattan jechuudha bilbila keessan irratti maaliif gadi buuftan malee isiniif hin dalagu waan ta'eef yookiin ammoo Chrome irraan seentanii achirumaan illee osoo application gadi hin buusin banachuu dandeessan yookiin ajajachuu dandeessan jechuudha salphaan ammoo gadi buufattanii jechuudha bilbila keessan irratti sanaan booda foormii isin barbaachisuu fi iddoo location isaa itti guutuun isin barbaachisu jechuudha akkaatama shi'anii irraan sanaa jechuudha applicationichi gadinaaf buufamaa jira yeroo applicationichi gadinaaf buufamee keessa seenee isin garsiisa jechuudha anaaf gannaa bu'ee jira jechuudha asiin open jedhee itti seena jechuudha asumarraani isinis asumaan seenuu dandeessanii ofeetan ammoo bilbila keessan jidduu tuttanii baatanii seenuu dandeessanii jechuudha yeroo haala kanaan keessa seenan appiin haala kanaan get started jedhee jala kanatti ammoo register or sign in tajettu jala kanaan jirti jechuudha isa xumuraa kan irra tuqanneetiin itti seenna jechuudha email nu gaafata waan ta'eef jalqaba yookiin ammoo lakkoofsa bilbilaa asirratti yeroo itti seennu waa sadii nu gaafata Google, Facebook fi email number or pound nu gaafata jechuudha yoo lakkoofsa bilbilaa qabaattan isa xumuraa kana tuqxanii itti galfattan yookiin email yookiin ammoo account Facebook-aatiin wal qabsiisuu jechuudha sanaan booda ammoo yoo isas hin qabne ta'e Google kan jedhu san irra tuqattanii jechuudha fakkeenyaaf kan email kiyyaa wal qunnamsiisuu barbaada waan ta'eef Google kan jedhu irra yeroo tuqadhe email 4 keessaa qabaadhe 5 keessaa qabaadhe haala kana onnaa bahaa tokko irra tuqadhaa jechuudha tokko irra tuqattan isinis email hedduu yoo keessaa qabaattan yeroo isin tokko irra tuqattan jechuudha ofii isaatiifuu connect itti wal isiniif godha jechuudha sanaan booda ol fudhatee jala kanatti cancel fi connect kan jedhu isiniif fide jechuudha continue kan jedhu kan irra tuqattan jechuudha cancel fi continue kan irra yeroo isiniif fide continue kan jedhu irra yeroo tuqattan fuulli kun ofii isaatiif irraa badee aappii keessa isin achi seensa jechuudha haala kanaan aappii keessa yeroo isin seensa jechuudha maal gochuu qabdan yookiin xiyya gubbaatiin yookiin immoo xiyya gara jalaatiin irraa duubatti deebitanii jechuudha yeroo tokko irraa duubatti deebuudhaan meeshaa ajajachuu yookiin ammoo foormii guutuu lakkoofsa bilbilaa email wantoota adda addaa itti galchinaa jechuudha duubatti irraa deebuu qabda fuula kanarraa filannoo hin qabu waan ta'eef yeroo tokko irraa duubatti deebuudhaan foormii guunna jechuudha xumurarraan jechuudha yeroo hayyama akkana isin gaafate allahu kan jedhu isin gaafate hayyama ni kennitaniif jechuudha wantoota akkana ifaan wasanitti fide sanaan booda xumurarra jirti jechuudha maay alibaabaa kan jedhu maqaa wanti akka mataa namaa jechuudha miila kana jalaanii foormii guunna waan ta'eef jalqaba boodarallee guutuu dandeenya garuu jalqaba guututu irraa bareeda jechuudha jala kanaan jechuudha maay alibaabaa kan jedhu jala kana jira jechuudha xumura kanneen jedhu mallattoowwan kanneen keessaa maay alibaabaa xumurarra jirti jala kanaan jettu kan harka mirgaatiin isirra tuqattanii jechuudha yeroo isinirra tuqattan email isin duraan itti galfattan gubbaarra jira jechuudha jala kanaan xiqqoo si ol harkistanii jechuudha erga ol harkistanii booda shaping address kan jettu jala kana jirti jechuudha barreeffamattiin xiqqoon takka ni xiqqaatti shaping kan jedhu kan irra tuqattanii sanaan booda add address kan jettu jala kanaan isinii baate add address kan irra tuqattanii jechuudha yeroo isin asirra tuqattan biyyoota isin keessa jirtan qabatee waa hedduu maqaa keessan lakkoofsa bilbilaa addressii seenterii fi isteetii siitii kan wantoota adda addaa isin gaafata jechuudha jalqaba irratti iddoo xiyyatti isinii qabe kan irratti wanti isin guutuu qabdan maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii guutuu qabdanii jechuudha saanduqa jalqabaarratti isa lammaffaa kanarratti ammoo lakkoofsa bilbilaa keessan koodii inni nutti isiniif galchee jira waan ta'eef irraa gattanii koodii lakkoofsa bilbilaa itti galfattanii jechuudha saanduqa lammaffaa kanarratti saanduqa sadaffaarratti ammoo adreesiidha adreesiin ammoo naannoo isin itti argamtan jechuudha adreesii keessan
itti guutan jechuudha. Seenterii karaatti saantaa wanta beekamaa wayii. Sanaan booda kan ga'aanu ammoo irratti kan amma xiyyeetti isinii qabe kan irratti isteetiin jechuun naannoo itti argamtan. Naannoo itti argamtan sun maal jedhama? Naannoo itti argamtan san asirratti guuttanii jechuudha. Sanaan booda kan gara ga'aanu kan irratti jechuudha. Siitii kan irratti tuqachuudhaan magaalaa itti argamtan jechuudha. Magaalaa keessatti argamtan sani siitii kan irratti tuqachuudhaan itti guuttattanii jechuudha. Erga haala kanaan kanneen guuttattanii magaalaa guuttattanii lakkoofsa bilbilaa naannoo waa hunda irra guuttanii booda xumura irratti poostii koodii kan jedhu poostal koodii kan itti galfattanii jechuudha. Poostal koodii kan itti galfattan. Erga poostal koodii itti galfattanii kaatanii booda seefiin jala kana jirti foormii keessan haala kanaan guuttan seef godhattanii jechuudha. Sanaan booda erga seef godhattanii booda yeroo tokko irraa duubatti deebitanii xiyya gubbaatiin yookiin immoo kan jalaatiin. Sanaan booda amma meeshaa ajajachuu eegalla jechuudha. Bakka amma xiyyatti isinii qabe kana jechuudha. Mallattoo kanarra jechuudha. Mallattoo kanarra tuqattanii jechuudha. Meeshaa ajajachuu yeroo barbaadan erga foormii guuttanii kaatanii booda jechuudha. Irra tuqattanii yeroo tokko yeroo isin irra tuqattan haala kanaan ol isinii baasa jechuudha. Meeshaa filattan jechuudha. Huccuu barbaadan san fakkeenyaaf shaamishii tana barbaada yoo jedhe shaamishii tana irra yeroo tokkoof gadi tuqadha jechuudha. Haala kanaan onnaaf baasa jechuudha. Asirratti shaamishii kana kalarii isaa akkasuma immoo diizaayinii saayizii isaa filachuun dirqama barbaachisaadha jechuudha. Bifa barbaadaniin shaamishiin kun kalarii 7 of jala qaba jechuudha. Iddoo kalarii jettu kan irra tuqattanii jechuudha. Bakka kalarii kan irra tuqattanii kunniin bifa shaamishootaati jechuudha. Shaamishiin isii diizaayinii isii garuu tokkuma bifa garaagaraa halluu garaagaraa qabdi jechuudha. Halluu 7 kanneen keessaa kan barbaadan filattanii jechuudha. Inni gubbaa irraa sun halluu gabaadhaaf isin filataa jirtan jechuudha. Kan jalaa kunniin ammoo warroota filannoo keessaati jechuudha. Irra tuqattanii kan filattan sun gubbaa irratti ol isiniif baha jechuudha. Sanaan booda ol harkistanii jechuudha. Saayizii isii filattan jechuudha. Guddinni isii SML XXL kanneen keessaa jechuudha. Guddinni saayizii isii isinii taatu isintu beeka. Isii kana fuulduraan jechuudha mallattoon akka eda'uu ni jirti. Mallattoo akka eda'uu kan irratti yeroo isin tuqattan tokko taati jechuudha. Isii tana takka filattanii jirtan jechuudha. Yoo lama godhachuu barbaadan eda'uma san irra tuqattanii jechuudha. Sanaan booda yoo lama godhachuu barbaadan eda'uu san yeroo tuqattan lama ta'a. Yoo barbaadanii tokko barbaadan ammoo tokkuma gootanii jechuudha. Sanaan booda erga haala kanaan kalarii isii filattanii jettanii booda jala kanaan aadituu kaartii jettu jala kana jirti. Aadituu kana irra tuqattanii ammas maal isin jedha haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufaa. Filannoo keessan ammallee kanneen keessaa ni barbaadan jedhee isin gaafata jechuudha. Kan duraa san osoo hin ta'in kanneen keessaa ni barbaadan jedhee filannoo isaa isiniif fida jechuudha. Yoo kan duraa sun isinitti hin turin kanneen keessaa tokko irra tuqattanii jechuudha. Jijjiirachuu yoo barbaadan kan duraas yoo isinitti toluu baate isinii fida waan ta'eef filannoo irra tuqachuudhaan akkuma duraa san kalarii iddoo kalarii jettu san tuqachuudhaan kalarii isaa irraa jijjiirachuu qabdanii jechuudha. Kalarii isaa kan barbaadan bifa barbaadaniin adii gurraacha biraa burree bifa barbaadan filattanii sanaan booda erga kalarii filattanii booda saayizii isiillee X taatee L taatee XXL taatee ML taatee kan barbaadan filattanii baay'ina isiitis tokko moo lama kan jedhu ni filattanii jechuudha. Mallattoo eda'uu san tuqachuun sanaafuu sanaan booda erga baay'ina isii filattanii kaatanii booda jala kanaan aadituu kan jettu jala kana jirti irra tuqattanii ammas deebisee filannoo akkasii ni barbaadan jedhee isin gaafata. Isin amma maal gochuu qabdanii kontiinuu kan jedhu tuqattanii jechuudha. Kontiinuu kan jedhu tuqattanii wal qunnamsiiftan jechuudha. Sanaan booda amma inni sun ajajamee jira jechuudha. Irraa duubatti deebitanii ammas yoo ajajachuu barbaadan ajajattan jechuudha. Kan lammaffaallee duubatti irraa deebitanii garee kana keessa as baatanii garee duraa kana keessa as deebitanii jechuudha. Filannoon keessan as keessatti argama waan ta'eef uffanni gosa gosaa as keessatti argama waan ta'eef kanneen keessaa huccuu barbaadan tokko yoo argattan jechuudha irra tuqattanii jechuudha bitachuudhaaf. Irra tuqattanii sanaan booda erga irra tuqattanii booda ni laallattan jechuudha. Ni filattan keessaa jechuudha. Bifa barbaadaniin diizaayinii barbaadanii ni filattanii erga diizaayinii isaa filattanii kaatanii booda akkuma duraa san kalarii isaa akkasuma immoo saayizii isaa ni filattanii jechuudha. Karaan isaa akkaatuma duraanii sanii jechuudha. Wanni haaraa isin agarsiisu hin jiru. Sanaan booda aadituu kan jedhu jala kana jirti. Aadituu kan jedhu irra tuqattanii sanaan booda ammoo yoo barbaadan jijjiirtanii yoo hin barbaanne ammoo kontiinuu kan jedhu tuqattanii jechuudha. Kanneen keessaa jijjiirachuu hin barbaanne kontiinuu kan jedhu erga tuqattanii booda innis ajajamee jira jechuudha. Sanaan booda meeshaawwan kanneen jechuudha. Iddoon itti seeftee argachuudhaaf gubbaa kanarra jechuudha. Kun bakka maxxiyyaatti isin qabe jechuudha. Bakka akka mallattoo yookiin qalam diimaa irra barraa'eessan irra tuqattanii erga achirra tuqattanii booda meeshaawwan amma nuti ajajaa turre sun as jala jira jechuudha. Akkuma argitan as jala jira. Kanneen keessaa kan barbaadan irratti raayitii gootan kan barbaadan ammoo raayitii irraa kaastanii dileet irraa gochuu dandeessanii jechuudha. Hanga ammaatitti ajajamee bakka hin geenne waan ta'eef raayitii irratti gootan akkanatti raayitii ta'a jechuudha. Yoo hin barbaanne irraa kaasuu dandeessan jechuudha. Jala kana fakkeenyaaf iddoo raayitii kana yoo irraa tuttan jechuudha. Raayitii yoo irraa ka'e ni kaafama jechuudha. Erga meeshaa isinii ta'e booda bakka kanatti gatii isinii baasa. Gatii ittiin bitattan sanaan booda ammoo cheek aawut kan jettu jalqabarra xumurarra ni jirti.
check awwatii tan irratti tuqattanii yeroo isin jettan submit tan jettu isiniif fidaa jechuudha. Gatii isiillee as biratti submit kana kan harka bitaatitti isiniif baasa jechuudha. Gatii tootaalii waliigala as biraan submit jettu isinii dhufa. Submit kana irra yeroo isin tuqattan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan irratti koodiin isiniif ergamaa jechuudha. Koodii achirratti isiniif ergamu san fuutanii iddoo inni isin gaafate san irratti yeroo isin katabdanii jettan jechuudha. Automaatikaalii ofii isaatiif ol fudhata. Sanaan booda meeshaan keessan isiniif ajajama jechuudha. Guyyaa isiniif gallakkifamu guyyaa ammoo isiniif fidan achirratti isaa isin beeksanii iimeeliin keessan lakkoofsa bilbilaa keessan gubbaa kanarra galee jira jechuudha. Sanaan booda guyyaa isaan isiniif bilbilan eeydaniitumaan lakkoofsa bilbilaa irraa kaastanii iddoo isaan isin gaafatanitti waan isaan isin gaafatan deebisuudhaan karaa waastaapiitiin haa ta'u bilbila kallattiitiin haa ta'u iddoo isin barbaadanitti meeshaa keessan isiniif fidanii jechuudha. Haala kanaan xalabadhaa isiniin jedha. Barnoonni kana guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deemnetti turtii gaarii nagaan.